يا كريم يا مجيب لبودا كفيا رحمتها في الدين كجلا سبويا درمتين فرو سماتو دمتين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكوشلا من تهين يا خكنا من تهين يا أبا فيا أتمنى فيا في براخة بيف دبما خيني هندا همزة شرجابي رنجفي ربي حافظ ركعتا سلام أمرا ركو ساني ربي حافظ أبا فرماتا قريب مجيب صفي ساني سانا ركب رحمة ساتي ربي حاضر متوف إيجان هنجنا جي إبودا داوتوتا إجفتوتا خيني أكم جرتان أكم ولتن لهنيا خدجا جما والله أنا هنرلي را تريتين جرا وانين دبتو في وانين دبتو مهدونا سوى جرتو وكيت دبتني في كون حلو أنا دونا تولو جي في راهن ديسه أما قرو دبي همزة شرطة برتناتو أكان دبتو ندر كيسيسه مالي نموت مراسة فيسبوك على إده أركون ولتني ربي حافظ سجاني وبليين كينيا نمون نددا بحسن دبي تنا همزة شوي كوساتشو ساخنا أشرتك إلى الشدة كومنتين نبني خطبه كون نقولي دبي تنا كرر واليادة شيء قبل ندركي تهينا مولة تيجونا نبني قرين وانو بريدا جا نبني قرينيس وان سرين تاني جا قرينيس وانو ما اتفاقات جا أنا ما كولي قلتي ونينو نامو بربادي مالي إسلام مالي دين كان يكون كم يجتون ilaalchi gartee namarra qabaachuu qabnu maali waan jiru gartee kuma waliigalatti naasoo barbaada. Ta duraati islaamummaa jechuun diin fadhinnaa fiitii miti. Diin fadhinnaa ta'e rabbiif kennitu malee. Fadhii ta'e quraana hadiisaaf kennitu malee fadhinnaa ta'e hin bahattu, fadhinnaa ta'e hin dubbattu, fadhinnaa ta'e hin daleedu islaamummaa keessatti jechuudha. Akki fadhii teenyaa hamzaa namni kan jibbu jiraachuu mala, takka kan feene jiraachuu mala, san mirga isaati garuu ammoo akka islaamummaatti garuu naman feene tokkos waanam tudhaan isa fadhuu mirgan qabdu akka islaamummaatti hin baana. Namummaan feeneewu mooraalii fi bu'uura islaamummaadhaa hin qabu wanta kun jechuudha. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmataatiin rahmata addunyaa sana maraaf Rabbi isaan ergee nama hundaafuu garaa laafan. Hatta warra isaanitti amaniin illee warra amantii biraa hordofullee garaa laafaniif. yeroo reefki gartee rabbitti amanii tokko isaan bira dabrullee ergamaa rabbii hedduu rifatanii fi saamotaanillee tunis lubbuudhaa jedhanii jechuudha. Nuti fakkeenya kan godhannu isaanii. Seenaa Uzayfaa takkaan gabaabsee isin yaadachiisa. Sirri Rasuulillah sallallahu alaihi wasallam kan jedhamu abbaa iccitii ergamaa rabbii jechuudhaan kan beekamu jechuudha. Guyyaa tokko duula tokko irratti Uzayfaan faanis saaboniinis akkuma bahanii jiranitti abbaan Uzayfaadhaa umrii manguddumaatiin biyya dhiisan gaa duulaaf hin barbaachisu jedhanii soorama bahanii jiranii duularraa akkuma biyya ta'an garatee godhanii deeman biraa deeman jechuudha. San booda lubbuun isaa miindaa kajeelte osoo uummanni quban qabne duula bobbahan eega duula uummanni garatee biraa kute booda achiin abbaan Uzayfaa kana saabonni biraan beekanii ajjeesuudhaaf itti gaman. Uzayfaan duubarraa harkeeti yaa gabroota rabbii abbaa kiyyaa dhiisaa, yaa gabroota rabbii abbaa kiyyaa dhaabbadhaa, yaa gabroota rabbii abbaa kiyyaa dhiisaa osuma inni ji'u saabonni ajjeesan jechuudha abbaa isaa duula irratti. San booda abbaa Uzayfaa ta'uun beekamee duullee eega addaan dhaabbatee booda inninis maal jedhu Uzayfaan silaa beeytanii silaa quba qabaatanii waan ajjeeftanii osoo na dhageessanii waan ajjeeftan turtanii rabbii isiniif haa araaramu jedheen jechuudha. Ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhiifamni Uzayfaa kun hedduu isaan marare hedduu isaan ajaa'ibsiise. Akka malee quudhanii fi waan takka isaa kannan maal harkate Uzayfaan abbaa iccitii Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam ta'uudhaaf carraa harkate. Eega dhiifama guddaa kana godhuu dandeesse onneen ta'e qalbiin ta'e eega dila kana bal'atte dhiifama obboleessaa godhuudhaaf
iccitii islaamummaattis baadhachuudhaaf dandeettii qabdaa jee rabbiin isa muudee jechuudha. Akkasitti galmee munaafiqootaa yeroo san keessatti Madiinaa keessa turan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam itti himee ebaluu munaafiqa jee galmee isaanii liistii isaanii maqaa hunda kanneef jechuudha. Sahaboonni gaafa san jiran nama Uzayfaan irra salaatan janaazaa kan irratti salaatan. Namoonni adda addaa dhufanii gaafachuu turan hanga Umar faan dhiiroo munaafiqa keessa ni jira jedhanii jechuudha. Ebaluu munaafiqaan jenneen anoo ni jira jedhanii gaafachuu turan jechuudha yaaddooni. Waan staatus malee hin himu jee itti himu ture nama akka Umar faatti jechuudha. Inna iccitii guddaa kana baadhatee taa'uuni ture jechuudha. Sababaa dhiifama guddaa wal isaaf godheef. Kanaaf islaamummaa keessatti wanni nuti baranne wanni nuti quba qabnu tana malee nama tokko dhukkubsateen baga dhukkubee haqa kiyyaa maal jechuun dogoggora guddaadha. Yeroo garii akkitti nuti rabbii keenya kana beeynees dogoggora qaban fakkaata. Rabbiin akka kiyyaa keetiiti miti. Inni balleessus, inni dogoggoruus, inni khairii dalaguus, keessa gabbaruus, keessa finciluus gabrootan isaati. Cufti nu jechuudha. Rabbii biraan qaban. Namni qaceelaanis, ka qaceelaan ta'inis rabbi malee rabbiin biraa isaaf hin jiru. Haaliqni kana ni beeka. Isa ka uume. Tanaaf waan gabrotaniif tolu rabbiin waan gaarii nu jaalata, ibaadaan nu jaalata, kufriin nu jaalatu, gabrota isaatiif akka harrifata. Akka naafeetitti jarjarree nama tokko itti murteessinu kanaa miti. Rahmanni rabbii bal'aadha waan itti fakkeessinu hin qabnu. Waan itti fakkeeffamullee hin jiru. Garuu nuti akka gartee rabbii ta'uu dadhabnus akka ergamaa isaa sallallahu alaihi wasallam ta'uu dadhabnus ergamaa isaatti yoo fakkeeffanne yoo isaan jala deemne waan guddaadha. Ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam nabiyyi akkaan garaa laafu nabiyyi raafata bal'atu nabiyyi hedduu obsa qabuu fi dhiifama guddatu jechuudha. Fadhii teenyaa fi jarjara keenyaa maa hundi jechuun sirrii miti. Namni dhukkubsatee harka rabbii jiru wanni inni qabu du'aa'idha rabbii si hafiisu jechuudha. Ammas waan takkaan si yaadachiisu obboleeyyan kiyya. Namni tokko dhukkubsachuun namni san jallaadhaa takka hamaadhaa jechuun namaaf hin kennu. Nabi Ayyub alayhi salaam amata dheeraa dhukkubsatee ture. Qabeenya isaa dhabe, ilmaan isaa dhabe. Sanuu dhukkuba hamaa kontiiniyas ta'e walitti dhaabbataa ta'e jechuudha. Khairraa fayyamaan hin kajeelamne yeroo sanitti akka ilma namaatti. Garuu dhumarratti illee rabbi anni masanee dur waan xaaramuun irraa hin jee rabbi kadhatee akkas rabbi isa fayyise. Garuu Nabi Ayyub gaafa san dilii qaba. Maal balleesseeti ka dhukkubsate. Dhukkubsachuun namaa takkaa rakkachuun namaa namni san hamaadhaa takkaa imaana hin qabu nama agarsiisu. Tarii nama kaan caalaa imaana qabaachuu malaahu. Ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhee guyyaa tokko wayi mataa kiyya jedhee na dhukkubsannaan ni gaafatan maatii isaa Aishaa ta'uu Faatimaa ta'uu yaadadhu sirriitti. Garuu maal jeen eena dhukkubaa bar ambiyootaas ni dhukkubaa inumaa dachaadhaa jeen ani dachaa namaatiin dhukkubsadhaa jeen jechuudha. Akkasumatti gartee itti fufuudhaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni hanguma imaana qabu qormaannis akka isa jabaatu nutti himan jechuudha. Ayata Quraanaa keessatti immoo rabbiin maal jedhaa warri addunyaa tana gubbaa gara gaggalan bashannanan rahaa godhan fayyaadhaan bobba'anii galan isin hin daginii waan rabbiin isaan jaallate seenaadhaa jedha. Namni gartee fayyaadhaan bobbaatee galuun rabbiin imaasif bal'isuun jiru tana si mijjeessuun akka feete hunda harkachuun ati nama gaariidha gabricha rabbiitti sin taasisu. Jiruun tun sin rakkachuun sin dhiphachuun waan barbaadde dhabuun akka yaaddisii ta'uu dhabuunis ati nama hamaadhaa rabbiin si jibbee hin kennu. Tuni herreega rabbiiti waan rabbiin beekuudha malee waan ati beektuu miti. Tarii warri har'aan tana gartee baga dhukkube maal jettan daqiiqaa booda sakandii booda guyyoota booda dhukkuba isa caalaa hamaa fi ulfaataatiin qormaatamuu dandeessan. Rabbi sodaadhaa dhaabbadhaa. An warra akkas jettanii barreessitan isin hundaa maqaa keessanis kaasuun barbaadu. Hamtus isinii jechuun barbaadu rabbi isinii haa qaceelchuu rabbi isinii haa araaramu. Hamzaallee rabbi haa araaramuufi rabbi gartee dogoggora isaa irraa dabruufi rabbiin fayyaadhaan nagahaan imaanaan yaalagaa harkatee fayyaadhaan imaanaan fayyaa sanbooda dhibdeen hin jirreen qaceelloo sanbooda jalliin hin jirreen bakka sanii haa baasuun ja'a. Isin warra gartee jarjartanii waa katabdanillee rabbiin isinitti hin katabinii rabbiin isinii haa araaramu. Rabbiin dogoggora keessan mucaa keessan irra isinii haa dabru. Onnee bal'oo dhiifametti walii goonuu rabbiin waa kennu. Waniin irra deddeebi'ee si yaadachiisuu fedhu.
namni tokko yoo re'eensi duraa duutes yoo lukkuu ta'e jalaa ilmoo isaa fudhates haqa kiyyaa siin jaa yoo moobaayil ta'e chaarjis duraa fixes yoo moobaayil ta'e kaardii sirra fixes yoo moobaayil ta'e duraa fixes haqa kiyyaa jaa haqni kee maali haqa kee ta'uu mangana kanaan eeggattaati yoo dhuguma nama miidhame taateemu haqni kee bakka kaardiin nama jalaa baduudhaan takka moobaayil nama duraa baduudhaan moobaayil chaarjii nama duraa fixuudhaan haqa kiyyaa itti gammadda hanganuma barbaadda galata rabbii mangana kanaan akkasii galchi feeta akkasii miti waan dalagu rabbii beeka waan san dalagu fillee rabbii beeka ebalu warra jannataati ebalu warra azaabaati murtii kan nu dandeenyu hatta dhimma ilma namaa kabiraa irratti mataa keenya irratti qonni keenya hireen teenya murtiin teenya maal akka taate hin beeknu rabbii biratti galmeen keenya maaliin akka jiru namni beeku tokko illee hin jiru an akkaan irratti beeku miti akki tarii rabbiin itti na beeku akka biraa ta'uu danda'a tarii akka isin itti na beektanii miti akki rabbiin itti na beeku akka biraa ta'uu mala atilleen innilleen isiilleen innilleen nu cuftinuu jechuudha akka namni itti nu beeku takka akka namni itti nu tilmaame sana osoo hin ta'in akka dhugaatii fi akka haqiiqaa rabbii keenya qofaaf beeka nutuu ishin beeknu abbaanuu ishin beeku jechuudha an warra jannataa je'eef yaaduu danda'a namni tokko rabbiin tarii warra azaabaa isa godhu mala anniin alaafama je'ee yaaduu danda'a ammoo rabbiin warra milkaa'uudhaa isa godhuu danda'a kana malees kaatimaan teenya maaliin akka xumuru goolabni keenya maaliin akka xumuru hin beeknu namni har'aan qaceelaadha jee nama jallaa tokko taajjabu takka komatu rabbiin jallaa san qaceelchee bakka wal jijjiiruu mala herreegni rabbii hin beekamu tanaaf waan jennu waan katabnu itti haa yaadnu walitti hin jarjaruu irraa ifaa qusannu hangaruma yoon jedhi gaa rabbiin fayyaa mi'ooytuudhaan achi haa baasu tabiraa takka saniin osoo hin yaadachiifne hin dabarre waan takka yaadachuu qabna la fakkeenyaaf Hamzaa Shajjaabir qofa dhiifne nama biraatu haa ta'u abbaa fadhee haa ta'u namni san nuuf fachiisuu danda'a takka ammoo namni san nuuf gaarii miti haa jennu yoo namni san fakkeenyaaf komiin irratti heddummaate takka namni adda addaa komate takka namni adda addaa eebisaa hamtuusaa haasawe isaa miti kan dararu jiru nuti maatii isaa dararu jira namni kun jaartii qabaa ilmoo qabaa haadha abbaa qabaa firaa jira aalii jira nama isa jaalatu jira waa hedduu jira namni kun ni dararame jechuudha sababaa nama saniitiin namni biraa dararamuu danda'a mu'mintoota biraa maatii isaa nama adda addaa dararuu ta'a jechuudha wanni gartee qeeqni adda addaa waliin nuti nama san irra dhiyeessinu abbaa fedhee Hamzaa qofaaf osoo hin ta'in nama biraatu jechuudha kanaaf waan kanallee itti yaaduu barbaachisa maaliif fakkeenyaaf namni maqaan isaa X jedhamu tokko hamaadha jennee haa yaadnu hammeenya isaa kana namni gabbee adda addaa dubbatee irraa haasawee yoo dubbatee takka ammoo waan adda addaa je'een X san haatisaa ilmoonsaa jaartiinsaa eessumaa adeerrisaa nama gaggaarii nama islaamummaan barbaaddu nama filatamaa ta'uu danda'an sababa isaa arrabsuutiin namni san dararamuu malaa jechuudha kanaaf tanallee itti yaaduu nu feesisa hundaafuu nu cufaa rabbii haa qaceelchuu warra akka rabbiin jaalatutti jiraatu nu haa godhu warra fedhii jala deemu miti warra gartee fedhinnaa isaanii rabbiif bitamte nu haa taasisu وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قريب يا مجيب لبودك فيا رحمتها في الدين كجلا سبويا درمتين فرو سماتو